Dogongorri irratti dogongora lammataa gaafa dogongorree rabbii keenya ammaarree waaqan uume itti gaafa maaliif akkana nu goota jennee waaqan uume ammaarrarru dogongora isa lammaffaadha jechuudha. Dogongora isa duraa san irratti maafan dogongora jedhanii yaadudha. Tokko dogongoruun namummaa, lama dogongoruun sarummaa jedha Oromoon. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan nagaa fayyaa kooti. Asumarraa warroonni mana keenya faaraa taatan like, share, subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jecha har'a waa lamarraan dubbachuu dhufe jechuudha. Inni tokkoffaani suuraa viidiyoo asii olitti argaa jirtan obboleettii keenya mataa ofirraa cicciraa jirtu kana jechuudha. Isheen kun biyya ormaatitti waggaa 7 dalagattee jaalallee ishiititti ergitee maallaqa waggaa 7 erga nyaateen boodatti ishee bulookki godhee ishii kaadee siin beeku jedheen jechuudha isheen galuuf taanaan. Inni lammaffaan immoo suuraa argitan kanarratti jechuudha. Abbaan manaa ishee biyyumatti ishiin maatumaatu heerumsiisee karuma maatiin heerumtee dhuftee asitti hojjette yaa namni jiru keenya jijjiirranna jedhanii walumaa galteedhaan dhufanii as gaachee hojjettee aga biyya ormaatee jechu kana isumarratti ergaa turte nan gala jettee kaanaan abbaan manaa ishee bulookkee ishee godhee kanneen ramaa irratti dubbachuun dhufee mee hanga dhumaan wajjin turaa jechaa gara jalqabaatitti yeroon sin deebise jechuudha. Obboleettee ishee jalqabaayi jaalalleedha ni jaalatte FB'dhaan barte abbaa manaa isheetii miti. Jaalallee ishee kanarratti biyya ormaatee jechee maallaqa waggaa 7 irratti ergaa turte jechuudha asteeche. Garuu amma immoo gallee gaa'ela godhannaa wal fuuna jettee gaafa itti himtu inni immoo maal godhee ani sin beeku ani fuudheen jira maatii horadheen jira maalitti nabee si beekaati eenyudha jedhee ishee kaadee bulookkee ishee godhe. Sababa sanirraan kan ka'e maraattee biyya ormaatitti jechuudha. Amma obboloota keenya asirratti wanni beeku qabdanii namni isin jaalattan kuni lafarratti osoo hin taane miidiyaa irratti jechuudha. Miidiyaa irratti jaalattanii nama tokko jechuudha akkamitti of amantanii maallaqa waggaa 7 guutuu irratti ergitan. Maali yoo maallaqa irratti ergitan saffirmaa qabdu haala irratti ergitanii qabdu gaafuma ergitan san rakkoon natti dhufamu natti dhufu jettanii sirriitti adda baastanii beeku qabdu jechuudha. Sababbiin isaa inni ilmi dhiiraadha. Inni gizee sanitti maallaqa keessirraa nyaachuu fi waan inni hin qofforre hin jiru. Boodhi inni illee hin jiru jechuudha. Si amansiisee maallaqa sirraa nyaachuuf. Ati immoo iyyuu maal goota nama sayyoo jaalatte namni sun nama naannoo keetii yoo ta'e nama maatiin kee obbolaan kee arguu danda'u yookaan namti firri kee namti ati beektu arguu danda'u yoo ta'e muudidhaan namatti ergitee namni kun nama akkamiiti haala akkamiiti maal hojjechaara maal keessa jira mee ilaalaa jettanii isin dhokattanii nama laalchisuu hin dandeechu. Inni biraa immoo jaalalli jaalalaan malee jaalalli maallaqaan hin bitamu jechuudha. Kanaaf inni mana nuwaa ijaaru jettanii nama tokko jaalattanii irratti ergu sinirra hin jiru jechuudha. Wal amanuu taanaan dhugumatti jaalalaan wal amanuudha jechuudha. Ilma gara maallaqa keetiitti yoo ta'e akka waaqayyoottis yoo ta'e jechuudha akka amantaattis yoo ta'e shamarri dhiiraaf maallaqa ergitee boodammoo haa fuudhu jedhee matsaafni qulqulluun ta'e quraanni ta'e bakka itti barreeffame tokko hin jiru. Indoom akka amantaatitti akka matsaafa qulqulluu fi akka quraanatitti dubartiin takka dalagdee hojjettee dhiira jiraachisuun haraama cubbuudha jedha jechuudha. Kanaafuu isin biyya arabaa hoo jiraattan jaalalli hanga fedhoo isin qabe dhiiraaf maallaqa ergitanii maallaqa keessaniin jaalala bittanii waggaa 7 jechuun baay'ee ulfaata guyyaa 7 miti jechuudha dhugaa. Waggaa 7 jechuun guyyoota lafarraa guyyoota meeqa ol qaba jechuudha. Kana hunda cinqii waggaa 7 hunda dandeechee maallaqa waggaa 7 hunda irratti ergitee gaafa inni kaadu wanni baay'een namatti dhaga'amuu danda'a. Garuu haa ta'uti immoo badeeshee sanirraa barattee akka sammuu of godhuu dhiistee maraachuu dhiistee amma akkana taate maallaqni dhufu hin jiru. Maraattee maallaqni dhufu hin jiru. Har'a miidiyaa irratti akkana yoo taatu hunduu itti kolfu jechuudha. Koomentiidha nama baga sirraa nyaatee baga si godhee akkas jechaa ni jiru jechuudha. Kuni bu'aa tokko hin qabu. Badii ofii sanirraa baratanii balleechaa ofii sanirraa baratanii duubatti deebi'anii hojjechuudha malee maraatanii mataa of ciranii
dabbasaa ciranii akkana ta'uuni bu'aa tokko hin qabu jechuudha. Rabbii ofiitiin walitti bu'uun hin ta'u jechuudha. Maaliif jennaan qabeenyi lafarraa uumaa miti, qabeenya isa waaqa, qabeenya isa rabbiin biratti godhatantu irra nama barbaachisa jechuudha. Ilmi namaa kamuu eenyuun illee namni tokkos addunyaa kanarratti namni hafu hin jiru. Guyyaa eeggannee dabaree eeggannee taraa taraadhaan addunyaa kanarraa ni deemama jechuudha. Gaafa sanii abbichi akkana godhu sun abbichi humna namaa nyaatu sun ibidda bara baraas. Ijoolleen keenya immoo obboleewwan keenya immoo kuuwwan keessanii warroonni gara fuulduraatti wanta akkanaa hojjechuuf ollaan irraan jaalattanii inni sun maallaqa isinii nu ergi yoo isiniin jedhe viidiyoowwan hojjetamaa jiru kana dhaggeeffadha. Booda isinillee maraattanii akkanan ta'e jettanii asirratti hin iyyinaa jechuudha. Viidiyoo wantoota akkana qaata hojjetamu qaata dalagamu jammare jechuudha. Garuu namni hojiirra oolchee hin jiru jechuudha. Akkasis isiniin jedha. Amma immoo gara qaxxitumaan gara viidiyoo lammaffaa isin dabarsa jechuudha. Obboleettiin keenya kun maatumatu ishee heerumsiisee maatirrumaan heerumtee seerumaan heerumtee garuu abbaa mana olii galtee abbaa manaa isheetiin anis deeme tanan jireenya kana jijjiirannee ilma wajjin horanna jechuudhaani isuma walii galtee gara biyya ormaatitti imaltee dhufte jechuudha. Biyya ormaa kana hojjettee waggaa 4 hojjettee amma erga hojjettee kaateen booda garuu nan gala jettee yeroo kaatutti abbaan manaa ishee bulook ishee godhe jechuudha. Yeroo bulook ishee godhu kana immoo baay'ee cinqamtee waan gootu dhabde maatitti illee yoon hime amma lola cimaa uumu jettee maal filatte ishiin lubbuu ishii balleessuu filattee biyya ormaatitti lubbuu ofii baaste jechuudha. Kan du'ee fi waaqayyo lubbuu isaa amaaru. Amma asirraa obboleewwan keenya wanta akkanaa kana keessa jirta yoo jiraattani jechuudha. Ubbaraaruu dandeechu jechuudha. Namni waan tokko namni maallaqaa si kaaduu danda'a, qabeenya lafarraa si kaaduu danda'a. Garuu waaqayyoon bara baraan si jiraachisuu danda'a. Waaqa qabdu isa nu uume qabdu. Maaliif du'a lubbuu keechan irratti murtee du'aa murteessitu dhugaa waaqayyo si jammar immoo erga abbaa manaa kee tokko maatiin kee firri kee taa'ee itti si heerumsiisee gaa'ela si qabsiisee boodatti ati immoo jireenyan jijjiirradha jettee biyya ormaa dhuftee hojjettee irratti ergitee kaate nama kana wajjin hin galle seeran itti heerumte jechuudha. Kanaafuu gaafa sii galtelle seeraan gaafachuu qabda jechuudha. Qabeenya kee takka takkaan seeraan gaafatta, maatiin seeraan gaafatu, firoonni kee seeraan gaafatu. Maaltu inni maatiidhaan walitti bu'a jettee isaa yaaddee asitti lubbuu ofii balleessuun hin barbaachisu jechuudha. Isiniif galee hin barbaachisu. Maaliif jennaani asii yoo galte erga abbaa manaa kee ta'e qabeenya kee inni yoo kan biraallee kan fudhee jiraatu ta'e qabeenya kee seeraan gaafattee seera jala oolchite takkittiin isaa doonafin takka takkaan qabeenya kee irraa fudhachuu ni dandeessa jechuudha. Yoo dhabde isuma dhabda malee qabeenya kee sumuni cabduu hin dhabdu jechuudha. Abbaa manaa kee ta'e taanan jechuudha. Seerillee sirriitti namaa mura. Kanaaf jechuudha ijoolleen akkanatti abbaa manaa keechanii walitti aartanii lubbuu keechan irratti murteessitanii lubbuu keechan baastanii kun yaada dogongoraati jechuudha. Yoomillee taana lubbuun maallaqaan hin dhuftu jechuudha. Kan badetu maallaqa malee lubbuun takka yoo baate maallaqaan hin dhuftu. Biyyoota ormaa irratti jechuudha lubbuu keechan baasuuf hin fiigina. Ofii keechanii ni baatu. Lubbuun keechan ofii keechanii aadiidha. Kan du'ee fi aadiidha ni deema ni du'a homaan argu. Garuu gubbaa kanarratti kanafu haadha keechanii yaada keessattuu harmee sindeecheela yaada maatii keechanii yaada mi'a amma fakkeenya qabbanne isa furadhaa dhugaa rabbi. Maazariin isaanii maazariin ishii akkam akka hoollatanii miidiyaa gubbaa irratti dubbatanii akkamitti akka gubatanii bo'aatoo galgalaa ganama bo'anii iddoo awwaala ishee san dhaqanii ilmoo koo waggaa 7 muluu ijaan argina jedhanii bo'uu jechuudha. Harmeen isaanii inna uffata ishii suuraa ishii kana laalaa bo'u galgalaa ganama. Isinillee warroonni kana gootanii boru harmeen koo maal ta'u jedhaati isa gubbaa isin deemtanii gubaatti ibiddatti seentanii jannatatti seentan namni isin argu hin jiru jechuudha. Deemtanii jirtu karuu kan gubbaa kana jiru hoo haadha keechanii waan biraatu yaaduu dadhabdan haadha keechanii obbolaa keechanii yaaddanii jireenyi tokko yoo deeme tokko dhufa. Kan qabdu sun yoo dhume waaqayyoon karra biraa namaa bana jechuudha. Kanaaf jechuudha obboloota koo dhiiraa jettanii lubbuu keechan hin baasinaa jechuudha. Haa nyaatu qabeenya isaa yoo isaa si faayee dogongortanii
balleechitanii nyaateemi isin kaadeemi isin hojjettanii itti argattu jechuudha. Yoo waggaa tokko dabalatanii hojjettan yoo waggaa lamarra duubatti deebitanii hojjettanii yoo bakka takka erguu baattanii kan inni waggaa 7 waggaa 5 waggaa horsinirraa nyaatee balleechee isin waggaa lamatti yoo walitti qabattanii waan feetan godhachuu hin dandeessu. Inni maallaqa isinitti ergaa baatan takka takkaan balleechaa ba'uu danda'a. Hin qabu ta'uu danda'a. Isin nan gala jennaan bilookii gochuu danda'a. Neeraa takka farkaan qabu. Isin garuu carraa kanatti fayyadamtanii odoo biyya ormaa jirtan mudannoon kun erga isin mudate duubatti deebitanii badii keessan kanarraa barattanii hojjettanii bakka yaaddan odoon taane bakka hin yaadne geechanii Waaqayyoon dachaa dirriba godhee isinii kenne bakka guddaatti argamuu dandeessu. Kanaaf lubbuun maallaqaan hin bitamtu waan ta'eef yeruma hunda aguma feeta yoo rakkattan aguma feeta yoo aartan aariin humna keessanii olillee yoo ta'e lubbuu keessanitti hin murteessinaa jechuudha. Lubbuun keessan waan tokkollee hin balleessine waan tokko sin dogongorre Waaqayyoon amma gizeelsin lubbuu keessan fiiddanii lubbuu keessan balleessitan bar akka Waaqayyoon dogongoreetitti Waaqaan walitti bu'aa akka jirtan sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Kanaafuu waan goota sirriitti hubadhaa isiniin jedha. Ani viidiyoo kiyya immoo asumarraa nan goolaba. Turtiin hojiin turtaniif galatoomaa isiniin jedha.